raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Yooyaa akka moltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo adoolessa 4 bara 2022 raadiyoon Dirree Shaggar irraa oduu keenya wiixata galgalaa isin dhageechifna. Oduu kan isinitti himuun Gurmeechaa Gammachuuti. Waraanni mootummoota naannolee Oromiyaa fi Amaaraatiin Oromoo fi Oromiyaa irratti labsame biyyattii gara walwaraansa sabootatti geessuu mala jechuun hayyuun siyaasaa Jawaar Mohaammed yaaddoo isaa ibse. Hangafoota oduu keenyaa irraati amma tokko tokkoon isinitti hima. Mootummoonni naannolee Oromiyaa fi Amaaraa qabata waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun waraanni Oromoo fi Oromiyaa irratti labsan biyyattii gara walwaraansa sabootatti geessuu akka danda'u hayyuun siyaasaa fi itti aanaa dura ta'an Koongireesii Federaalawaa Oromoo Jawaar Mohaammed sodaa qabu ibse. Gabaasa Liiban Jaarsoo Iftuu Galataatu akka itti aanutti dhiyeessa. Qondaalonni Koongireesii Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa fi Jawaar Mohaammed kaayyoo galataa galfachuun hawaasa Oromoo biyyoota alaa jiraatan waliin marii taasisaa kan turan yoo ta'u, waltajjii marii hawaasa Oromoo fi saboota biroo hirmaachisee gidduu kana Ameerikaa kutaa bulchiinsa Koloraadoo Deenveritti adeemsifame irratti haasawaa kan taasise Jawaar Mohaammed akka dubbatetti mootummoonni naannolee Oromiyaa fi Amaaraa qabata waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun hidhattoota naannoo Amaaraa fi kanneen biroo gara Oromiyaatti bobbaasuun olaantummaa seeraa kabachiisuu fi rakkoo naannichaa keessa jiru fura osoo hin taane caalmaatti seeraa fi heera biyyattii cabsuun saboonni biyyattii wal waraansa keessa seenuun dhumaatii lammiilee nagaa hordofsiisuu akka danda'u ibse. ሰሞኑን በሁለቱ ክልሎች ፕሬዝዳንቶች የተደረገው መግለጫ አደገኛ ነው። Ibsi tibba kana mootummoota naannolee lamaan irraa kenname baay'ee balaafamaadha. Humnootiin Amaaraa naannoo biraa keessa haaseenan yoo jedhame olaantummaa seeraa kabachiisuu osoo hin taane heera biyyattii garmalee cabsuudha. Nageenya buusuu osoo hin taane wal fixiinsa guddaa fida. Rakkoon naannoo Tigraay keessatti nu mudates kanuma. Osoo itti yaadamin humnoota naannoo biraa naannoo tokko keessa galchuun rakkoo hammaataa fi xaxamaa ta'e waan fiduuf nu dursee gocha kana mormuu kan qabu dhalattoota Amaaraati. Bifa kamiinuu poolisiin humna addaa Amaaraa Oromiyaa keessa seenuu qabu. Poolisiin humna addaa Oromiyaas naannoo Amaaraa keessa seenuu qabu. Poolisiin humna addaa Sumaalees naannoo Oromiyaa seenuu qabu. Akkasumas poolisiin humna addaa Oromiyaas naannoo Sumaalee seenuu qabu. ኦሮሚያ መግባት የለበትም። የኦሮሚያም ልዩ ኃይልም ሶማሌ መግባት የለበትም። Akka heera biyyattiitti nageenyi naannoo tokko adda durummaan kan eegamu caasaa nageenyaa naannichaatiin ta'ee osoo jiru humnoota naannoo birootiin to'achuuf yaaluun dogoggora guddaa ta'uu kan hime Jawaar Mohaammed rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessatti dhalate poolisii humna addaa Oromiyaa fi deeggarsa poolisii federaalaan hin to'atamne humnoota naannoo biraa gara naannichaatti galchuun rakkinicha humnaan furuuf yaaluurraa karaan nagaan filatamaa akka ta'e gorse. የክልሎች የውስጥ ጸጥታ መጠበቅ ያለበት Nageenyi lammiilee adda durummaan kan eegamuu qabu caasaa nageenyaa naannichaatiin humna isaaniitiin ol yoo ta'e humna federaalaa qofaani. Nuti kuniyyuu bu'aan qabu jechaa jirra. Rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru poolisii humna addaa Oromiyaa fi humnoota federaalaniyyuu to'achuun hin danda'amne. Kanaafuu kan waliin nu galchiisu humnaan osoo hin taane karaa nagaan furuudha. Karaa nagaa haa furamu, jaarsummaadhaan haa furamu. በሰላም ይፈታ፣ በድርድር ይፈታ። Naannoo Tigraay keessatti gaaga'ama dhalatee ture furuuf humnoota federaalaa naannoo Amaaraa fi Eertiraa gara naannoo Tigraayitti seensisuun furmaata fiduuf yaalamaa turuun rakkinicha caalmaatti akka hammeesse kan yaadachiise Jawaar haaluma wal fakkaatuun rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiru furuuf humnoota naannolee biroo gara naannichaatti bobbaasuun ibidda irratti beenzila dabaluu wajjin waan wal fakkaatuuf of eeggannoo guddaa akka barbaachisu hubachiiseera. Haalli kun ammoo akkaataa kanaan kan itti fufu taanaan garaagarummaa fi mufii hawaasa Oromoo fi Amaaraa gidduu jiru hammeessuun lammiilee dhumaatiif affeeruu danda'a waan ta'eef mootummoonni naannolee gochaa kanarraa akka of qusatan gaafateera. ትግራይ ውስጥ የፌደራል መንግስት፣ የአማራ ክልል፣ የኤርትራ ኃይሎች ገብተው ችግሩን አልፈቱትም፣ አባባሱት እንጂ አሁንም ኦሮሚያ ላይ እንዲህ አይነት ነገር ይደረግ ማለት
Humnooti federaalaa naannoo Amaaraa fi Eertiraa naannoo Tigraay seenan rakkoo uumame furre rakkinicha caalmatti hammeessan. Ammas Oromiyaa irratti gochaan akkanaa haa godhamu jechuun ibidda irratti beenzila dabaluu waan ta'eef of eeggannoo olaanaa gaafata. Keessattuu immoo garaagarummaa fi mufii hawaasa Oromoo fi Amaaraa gidduu jiru hammeessuun biyya kan diigu, uummattoota dhumaatiif kan affeeru, haala nageenyaa sodaachisaa kan fiduu fi nageenya hawwinu kana gatachuu waan ta'eef naannoleen lamaan ejjennoo akkanaarraa of qusachuu qaban. Yoo danda'ame hidhattoota naannolee hunda keessa jiran waliin mari'achuutu bu'aa qaba. በሁሉም ክልል ካሉ የታጠቁ ኃይሎች ጋር ቁጭ ብሎ መደራደር ነው የሚገባው። rakkoo nageenyaa fi tasgabbii kaaba biyyattii jiru karaa nagaa furuun dirqama ta'ee wayita jiru kanatti jeequmsa Oromiyaa keessa jiru waraanaan furuuf yaaluun biyya tasgabbeessuu fi nageenya buusuu osoo hin taane biyyattii diiguu akka ta'e kan ibsee hoogganaan kun biyyattiin rakkoo walxaxaa fi diigumsarraa haa ooltu yoo jedhame kallattii diigumsaa waggoota afran irra imalaa turre irra deebi'anii xiinxaluun rakkoo mudate karaa nagaa marii fi jaarsummaan furmaata itti kennuu qofaatu fala filannoo hin qabne jedhe. ተያይዞም በቅርቡ ገዩ ፓርቲ ያወጣው መግለጫ አፍራሽ ነው፣ ገንቢ አይደለም። የሰሜኑን ጦርነት በሰላም ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን በሰይፍ እፈታለሁ ማለት ሀገር ማፍረስ ነው። Ibsi paartii biyya bulchaa jiru diigumsaaf malee ijaarsa biyyaaf kan oolu miti. Waraana kaabaa karaa nagaan kan Oromiyaa keessaa ammoo eeboodhaan furuuf yaaluun biyya diiguudha. Mana tokkorratti bitaa mirgaan akkasumas kallattii biraan ibiddi qabatee osoo jiru kan kallattii tokko qofa dhaamsuuf yaaluun hin hojjetu. Biyyi diigumsarraa haa ooltu yoo jedhame, rakkoo keessaa haa baatu yoo jedhame, karaa kaleessa irra deemaa turre gamaagamnee irraa deebi'uu qabna. Anastaayin akkuma jedhee waan wal fakkaataa hojjechaa bu'aa addaa eeguun maraatummaadha. Karaan waggoottan afran irra imalaa turre eessan akka nu ga'e agarreerra. Ammas karaa sanarraa deebi'uun karaa nagaa marii fi jaarsummaatti haa deebinuun jedha. የሰላሙን መንገድ፣ የውይይቱን መንገድ፣ የድርድርን መንገድ እንሞክረው ባይነን። አመሰግናለሁ። Aanaa Goorootti qonnaan bulaan manni isaanii jalaa gubatee tilmaaman qabeenyi qarshii miliyoona tokko akka manca'e himan. Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Goorootti qonnaan bulaan manni isaanii waraana mootummaatiin jalaa gubatee ture. Qabeenyi jalaa gubate tilmaaman qarshii miliyoona tokko akka baasu ibsan. Qonnaan bulaan kun yaada raadiyoon Dirree Shaggariif qoodaniin akka jedhanitti jiraataa Aanaa Gooroo ganda Dibdibbee Abbaadoo kan ta'an qonnaan bulaan kun mana citaa tokko, mana qorqoorroo, midhaan keessa jiru dabalatee qabeenyi hundi waraana mootummaatiin jalaa gubateera. Lammaffatti teessoon ganda Dibdibbee Abbaadhooti Aanaa Gooroo jala hojjaan kiyya qonnaan bulaadha. Qabeenya koo keessaa mana citaa tokko, qorqoorroo tokko qabeenyi na jalaa barbadaa'ee fakkeenyaaf kan akka midhaaniitii fi kan akka saakutii mana keessaa itti bulan waan manni tokko baasu jechuudha. Kan abbaa beeksisabaati qabeenya miliyoona tokko oliiti jechuudha qabeenya na jalaa barbadaa'e. Ani akka qonnaan bulaa tokkootti dhimma siyaasaa kamuu keessan jiru kan jedhan namni kun sababuma manni fi qabeenyi isaanii itti barbadaa'eefu akka hin beekne eeran. Mana isaanii kanas kan gubee poolisoota Aanaa Gooroorraa gara gandichaa imalan ta'uu dubbatu. Waan barbadeessaniif waan kana godhaniif guyyuma saafaa biyya kana keessatti hawaasa kana keessa tasaattatee akkoo biyya kanaattis gadi bu'amee gaafatamee ani uummata keessa tokko ta'ee mootummaa kana cina dhaabadhee kan hin ture ta'uu kan mirkanaa'u guyyaa kana keessa waraana mootummaa fakkeenyaa fi aanaa dhuma irraa ramadamee poolisii Aanaa Gooroo keessa jiraatu kan kana raawwatu. Akkuma qonnaan bulaa kamiyyuu qotachuu fi daldalachuun maatii kiyya jiraachifachuu malee yakkan dalageen qabu kan jedhan qonnaan bulaan kun akka mootummaa biyya bulchu tokkottis guyyaa tokkollee badii kee kana osoo naan hin jedhin mana jireenyaa kiyya barbadeessanii jedhu. Shakkii akka maqaa kootiitti fakkeenya shakkii fi hin qabu gocha kanarrattis umaa badiin qaba jedhee badii koo wantan ofirratti beeku hin jiru. Isa kanaaf fakkeenyaaf isaan waan qaban waan isaan jedhan hin beeku guyyaa gaaf tokko immoo koottiti yaadhiti yookaan mootummaa kanaaf shakkii akkanaa qabda adeemsi isaa maalinni jedhamee eeruun tokko natti bahee eeruun sana cabsee qaama mootummaas ol ta'ee humna seeraa kanaa ol ta'ee guyyaa tokko na gaafatamee guyyaa tokko humna seeraa kanaa ol ta'ee hin beeku na akka nama tokkootti biyya kana keessa na gadadhee bahee galuu malee dhimma tokko keessa iyyuu kan hin jirre ta'uu akka biyya kootitti biyyi koo kan lafa naa kaa'u ta'uu danda'a yoon immoo shakkii tokko qabaadhe biyyi koo immoo lakki nama qaama mootummaatiin hin bulle nama seeran hin bulle jedhee yoon ani yakka qabaadhe yakka koo sana kan natti qulqulleessuuf ta'uu danda'a kana hunda hin jirre duudhadhuma gaafa guyyaa 21 galmarraa hanga yookaan sa'aatii 2 walakkaa hanga sa'aatii 3 ta'u tilmaamanii kana keessaa dhufameesuma mana keessaan wari'anii qabeenya qabnu kan akka uffataa waan isaaniif boorsatti naqatanii deemanii midhaan itoo tokko nafni beezila itti rafarfanii abiddaan gubanii deemu.
Yeroo ammaa kana hawaasni naannoo walitti dhufee mari'achuun maatii fi beelladoota isaanii of biratti qooddachuun jiraachisaa akka jiran himanii bulchaan ganda Dibdibbee Abbaadoo odeessa dabalataa raadiyoonii Dirree Shaggariif akka qoodu godhaniiru. Maatii biyya kanatti taa'ee idirii qabnu biyya qabnu dhaabatee fakkeenyaaf maatii keenya hiratee horii keenya gaafa sana eegasii bineensi kaan ari'atee boodatti uummanni irraan buusee mana manatti hiratee hawaasni ganda kanaa mana ofitti hiratee jirraa nu hiratee qabeenya kana biyya sun nu jiraachisee akka daasii addaa dhaabatee nu maree haala kanaatiin uummata nu bulchaa jira hawaasatu akkaataan sun gargaaraa jira jechuudha uummanni ganda keenya. Tarkaanfiin kun qonnaan bulaa kanarratti waan fudhatameef hin beeku kan jedhamu bulchaan ganda Dibdibbee Abbaadoo kunis tibbuma sana qaamonni hin beekamne gandicha keessaa milishootarraa meeshaa hiikkachuu himanii isaanillee ergasii naannoo gadhiisanii jiraachuu dubbatu. Qaamota poolisii karaa sadiin gandicha seenan keessaa kanneen karaa goorotiin seenan gochicha raawwachuus bulchaan gandichaa ragaa ba'aniiru. Kan gandichatti seenee qaama poolisiiti. Qaamni poolisiis immoo ana gaafatee itoo hin taane isin jedheetuma seenee anumtu immoo gandicha keessa qaama biraatu duraan galee meeshaa saamicha geggeessee ture. Ergasii gara isaanitti isaan dhufanii sinnusi hin barbaanne milishoonni adda addaa baqatanii jiru. Anumas hin jiru bakka sana odeeffannoo nan dhaga'u immoo qaama poolisiitu gandicha keessa galee akka nama 50 jedhama. Karaa sadii kan seenani inni tokko ganda Irracharraani kan galee qaamni tokko immoo Goororraani kan galee gareen tokko immoo Wancirraani kan galee gareen miidhaa geggeesse garee Goororraan gale. Aba'oo shaniitu gandicha keessa jira jechuun qawwee dhukaasaa fi uummata reebaa akka turan himanii boodarra mana qonnaan bulaa kanaa ibiddaan gubanii deemus himaniiru. Qaamni nageenyaa uummatan eega jedhu yakka akkasii raawwachuun sirrii akka hin taanes ibsaniiru. Waa tokko keessaa kana jarri kun kana godhani waanan jedhu odeeffannoo wanti dhaga'ee hin jiru uummanni muluun immoo jalaa baqatee rakkoo gale jedhanii meeshaa dhukaasaa randarratti qaama abaa'oo kanatu seene isaan sakattaana jedhamee randarratti dhukaafni kan baname randa guddaatu jira gandicha irratti dhukaafni banamnaani uummanni akka jirutti gadhiisee baqatee taateen mana ebeluuti yaalaa jira jedhanii hin gubate ergasiis immoo wanti ana keessatti beekin jiru qaamni mootummaa seenee carqii saamee uummata daandii irratti baay'ee gaggaffa'ee baay'ee rukutee innaa uummata kana rukutu immoo innaa gaafatu abaa'oo shaneen eessa jiru abaa'oo shanee qallabaa jirtu waan jedhu uummata kan gaafachaa kutaannaa deemu. Dhumarrattis qonnaan bulaan yeroo dheeraadhaaf ramaddii isaaniitiin haala nageenyaa naannoo eegaa turuu kan ibsan bulchaan ganda Dibdibbee Abbaadoo kun waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo tokkollee akka hin qabne sirrittan beekaa jedhan. Waa tokkotti sirmaa isa kana wajjin roondii dhaabatee eegaa eegsisaa nama 26 eegsisaa turre bona guutuu akkasitti wajjin warra dhaabbachaa turredha malee ani qaama sana wajjin asii deemanii wanti isaanii garee sanatti dabalamanii garee sana faanas deemaa jiran hin jiru jecha. Isa kanaan akka nama ganda bulchuutti waanan beeku jecha. Kan gabaasee Wabii Waaqoti. Oduu keenya xumuraatiin Wallagga lixaatti waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jechuun uummata jumlaan rashane. Godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalatti waraanni mootummaa Bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuudhaan uummata nagaa jumlaadhaan rashanuun ibsame. Maddi raadiyoonii Dirree Shaggar dhimma kana itti dhiyeenyaan quba qaban tokko akka ibsanitti waraanni mootummaa Bilxiginnaa godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa ganda Kolliseedee fi kanneen biroo keessa seenee uummata nagaa bakkas jiraatan waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuun gaafa adoolessa 2 bara 2022 namoota lakkoofsan hedduu ta'an rasaasaan rashanuu ibsaniiru. Dabalataanis maatiiwwan ilmaanii fi firoonni isaanii miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'an manarra deemuun ukkaamsanii erga doorsisaa turanii booda rashanuu maddi keenya eeraniiru. Maddi keenya akka jedhanitti gandoota adda addaa keessatti namoonni lakkoofsan hedduu ta'an rashanamuu himanii kanneen keessattis barsiisaa Ittafaa Muhammad, Malaakuu Gaarumaa, Abdii Shibbiree, Ashabbir Liqitee, Abbaa Gadaa Muusaa Wattajii, Ramaatallaa Baataa, Shaakarruu Jamaaloo, Waaqtolaa Ijaabuu Maammee Eeliyaas fi Ramaatallaa Badhaasaa fa'aa rasaasan dhahamanii ajjeefamuu raadiyoonii Dirree Shaggariif mirkaneessaniiru. Namoonni kunneen namoota yeroodhaaf maqaan isaanii beekameedha malee namoota lakkoofsan 50 ol ta'antu gandoota adda addaa keessatti rasaasa waraana mootummaa Bilxiginnaatiin rashaname jedhu. Ajjechaa jumlaa kana hordofee hawaasni naannichaa lubbuu ofii fi maatii isaa du'a jalaa baraaruuf qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqa'ee baqachaa jiraachuu dubbatu. Kanneen asumatti dhumna malee gara dhaqnuun qabnu jechuun du'a eeggataa jiranillee muraasa akka hin ta'in maddi kun himaniiru. Namoota rashanaman malee kanneen waraana mootummaa kanaan ukkaanfamanii hidhaman xinnaa miti kan jedhan maddi keenya isaanillee lubbuun jiraatanii gara maatii isaaniitti deebi'u abdii jedhu akka hin qabne himaniiru. Keessumaa torban tokko asitti Shimallis Abdiisaa humnoota federaalaa fi naannoo Amaaraa daboo kadhatee
Oromoo fi Oromiyaa irratti waraana labsuun hidhattoonni kunneen hedduun Oromiyaatti eega bobbaafamanii booda duulli duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti bifa hammaataa ta'een raawwachaa dhufuu ibsaniiru. Dhumarrattis ajjechaa kana kan raawwate waraana mootummaa Bilxiginnaa afaan Amaaraa dubbatu akka ta'e himanii isaanis humnoota fiinxaaleeyyii Amaaraa kanneen waamicha Shimallis Abdiisaa fudhatanii gara lixa Oromiyaatti fe'amaa turan ta'uu akkanollee shakkii qabaachuu raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Wabii Waaqotu gabaase. Hayyee dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun namaaf qabanne kanuma qophii keenya ittaan waliin turtii gaarii qabaadha. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.